yeroo amma jirru kanatti yeroon tasaaniiti yeroon dhaaf hin ta'u abbaan duulaa yeroo amma kanatti warqiraanis oromoodhaaf waan hojjetaa jira sadarkaa foreign ministeriitti hojjechaa jira dhageettii qabaachuu danda'a inni illeen ammatti bakka saniin hin malu kriteeriyaa reefu lafa kaanii san bakkaan hin ga'u abii nama cimaadha lamma wajjin hojii guddaa hojjechaa jiran kan oromiyaa keessatti innis yoo kan ta'u taate ammatti bakka muummicha ministeeraa innis hin ta'u bakka nama biraa yoo gootan you are making historical mistake ani kanarra namni baay'een akkanatti yaaru nan beeka kophaa kiyya maaf hin dhaabanne waan nan beeku waan taateef nama biraa yoo kan gootan taate dhaabni keessanillee destroy ta'a oromiyaallee ni miitani Itoophiyaallee hiree isiin gara dimokiraasii cehuudhaaf qabdu baay'ee miidha seenuu hin danda'u ifatti dubbachuu waan barbaachisaa ta'e hundi jara kan hunda hin ta'in sirriitti qorannee jirra waa'ee isaanii waan ilaalcha keenya qofa osoo hin ta'in uummata Oromoo jidduutti uummata Itoophiyaa jidduutti akkasumas foreign warra biyya alaa jidduutti ilaalcha jiruu fi waan akkasumas jijjiirama transition kana manage godhanii deemuudhaaf kriteeriyaa reefu kenna uummata bira dhageettii argachuu muuxannoo qabaachuu humna qabaachuu waan hedduudhaaf ammatti opiniyoo keessatti qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti ihaadeeg waliigalaa keessatti yoo mormitootaan walitti daballeen malatti ihaadeeg waliigalaa keessatti namni lammatti dhihaatu hin jiru. Akka hayyootaatti kana yoo dubbachuu baanne boru deebinee seenaa barreessuu hin barbaannu. We are public intellectuals. Akkas osoo ta'e osoo abalu ta'ee jiraate jennee seenaa barreessuu hin barbaannu. Seenaan akka hin jallenne hireen akka hin banneef abbaan duulaatis hin ta'u. Warqiraanis hin ta'u abiyyis hin ta'u. Isaan waan akkanaa yoo kan hawwii qabaatan taate dhiisuu danda'uu qaban qeeroodhaan wanni an jedhuun qophaa'aa. Wanni yoo opiniyoonis haa taatu wayyaaniin Lammaa Magarsaa diddee yoo ka deemtu taate transition jijjiirama mootummaa kana gayaa hin barbaanne lola barbaadde jeequmsa barbaadde san jechuun optionii afur jiran siniin jeekalees warraaqsi kun gara duubaa deebi'u warraaqsi kun mootummaan kun osoo jiru hoggansa mootummaa kana jalatti gara dimokiraasii ce'u kan sadaffaa mootummaa kana gara galchanii mootummaa biraa jaaru kan sadaffaa biyya addaan diigamudha. Yoo nama sirna abbaa irree kanaati irraa fuudhee gara sirna dimokiraasiitti nu ceesisuu danda'u kana bakka san kaa'uu kan didan taate isaan kan barbaadanii duubatti nu deebisuudhaaf akka ta'e qeerroon sirriitti beekuu danda'uu qaba. Warraaqsa maallaqa IMF fudhachuudha. Miliyoona 200 bituutu biliyoona 200 itti kennanii Oromoo irra fincaanaan goora turuu hin danda'u. You can't take this to a bank. Biliyoona 200 osoo itti kennanii dhimma sensitiif ta'e Finfinnee Oromiyaa irraa muraa. Dirree Oromiyaa irraa muraa. Oromiyaa qoqqoodee cicciree Oromiyaan bar irsaasaan hin ijaaramne. Oromiyaan bar dhiiga goototaatiin qaqqaalii saba kanaatiin labeensaa gaara mul'ataatti fannifame. Gaara mul'ataatti dhumee beekiitti dhumee kaleessa ijoolleen teenya bishooftuutti jumlaan dhumte. Dhufe malee akka bubuutuun ganda keessaa guuranii aangoorra baasantuun yaaddu it's not going to be that easy. When relax ta'e haa ta'u maali? Let them try. Dhiira isaan uumamanii waan amma yaadan kan ittiin adeemanii. Sirbinaan ijoollummaa yaadadhu. Ijoolleen abbaa dhagaa waan ijoollee amajjaa torba ta'u. Finfinnee deeggarti gojoon tiyyaa. Namni mugaa Finfinnee waan kanaa isiin beeku. The symbolic epicenter. Handhuura ogaa jennu bara. Handhuura ogaa jiddu gala Oromoof Oromummaadhaati. Tapha miti sun. There's no joke. Akka yaadan kanatti. Uummata reefu bilisee kaasee jira. Dhimma Dirreedawaas dhimma Finfinnee dhimma afaanis uummata nuti irraa qabbaneesse maaliif? Mee ce'umsi kun bakka tokko haa ga'u san booda mariif marabbaadhaan ummatoota biyyaa wajjin mari'annee fuurra jenneeti malee akkama isaan safaaxaa godhanii deemuu barbaadan kanatti galma Adaamaa keessatti ija namatti babaasaa that's not gonna work. Taphni akkasii hin jiru. Taphni akka isaan deeman sanitti Oromiyaan Oromoodhaaf it's not just about material gain. Sentimental value guddaadha qaba wanni kun. Akka isaan yaadan kanatti miti.
أكم برود دبر كان مالو ديسو ترى بيت أسنت اللي ديسو نعم كينيا ماستر بلان كنا نون كومبات الرخاصة حاجات إن أكسلتي حاجة داوي واللوتي نمني كأي كمور مي أكا فافين تو يادوتي سلطة كيسا دتشين آخر نجاني تيمتي بر دتشين تفهمونا أبا oromoo tu lalle ko hoso ntane abba oromoo tu ndati dachisa tenya je namni kan kai kapsai is not a joke kasa yadan kadamiti kun wan lal ugo sa detan dabre kana mira oroma chapsu akarabni oromoo ra abdi kutatu oromoo akawal ra abdi kutatu hogga bineensa kabaisa qalbeessa itti dulchani nama wallaga buraayu rat kitifan akarabni wallaga oromoo fi oromiyaa ra abdi kutatu it is by design. Bisa korang tu goda tinjira. Ya dah tani gafa abang galu wan burai goda tu rasa intelligence itu apa itu goda tu. Syakatin tu amma proving kaba warra hirmati raga wajinin kaba amma. Wanni goda tu rasa. Syasha mana retu ni sang goda tu rasa. Ya dah tani je kumsa harariti umat amara fi oromo jitu goda tu rasa. Yo le basasa dengan dasar tu kana fatu sang goda tu. Ya dah tani jual tipu Somali fi oromo dire doa kaiset. Toko sabni hundi oromo aku sudah tu fi oromo akajib. Lama oromo tunu akawal jibitu. Gadi bu ani tibar. Ani ya fi afangkal. Asikti ambor vaniti wadesa fi mali. Nama kayaknya kabale wal rajarani. Akadamni abo wanti oromo jam tumbuang kabdu. Tiyan nabasi. Obboleessa akka shakkuu irratti dalagan jechuudha. Isaan qoqqootu ni beekan, nu immoo tokkoomsuu ni beekna jechuudha. Isaan cicciruu beekan, nu walii hodhuudha beekna jechuudha. Magaaza isaaniitiitu caalaa fi marfee teenya caalaa baran wallaalla. Kana saniitiin deema.